utaalanii utaalan malee hin dhabanii qaban malee hin okkolanii okkolan malee hin fayyanii fayyan malee hin adeemanii adeeman malee hin dalaganii dalagan malee hin dhuganii dhugan malee hin nyaatanii kanaaf isin itti bitaddaa'e Oromoo duriitu jedhaan naga'ee jechuudha. Ani nama durii ta'eetiimi warra dur turerraa hin naga'e isiniin jechuu barbaadeen gabaabumatti nagaa isinirraa fanne yooyyaa jira jettu uummata qashtii. Bakka jirtan maratti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Hamad Horoo TV warra taatan hundi keessanuu iddoo garaagaraa taa'uudhaan kan nu daawwachaa jirtan biyya keessallee biyya halaallee iddoo barbaadan teessanii kan nu daawwachaa jirtan hundumti keessanuu haalaa fi iddoo jirtan maratti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Warroonni hin beekneef hiriyaa tuubiidha jechuudha. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu anaa dhufu isiniin jechuu barbaada jechuudha. Hiriyaa mana Hamadii maal gooti jechuun keessanii nama mana Hamad maqumatti bunatti toleetiin dhufe jechuudha guyyaa har'aa. Hamad atirree mana kee akkan dhufu waan na eeyyamteef galatoomii siin jechuu barbaada. Egaa namoonni baay'een hiriyaan haasofte haasaan fixxu jedhanii kan na beeku na beeka kan na beekne na barattanii isiniin jedha gabaabumatti hayyee hiriyaa maaltu fide gara mana Hamadii maal gooti jechuun keessanii nafu hiriyaan amalli firee tokko maalidha waa tokko dubbisuu ni jaalatti. Hiriyaa waa tokko dubbisuu an akka walaloo barreeffamoota garaagaraa dubbisuu ni jaaladha jechuudha. Wanti ani jaalanne garuu waa'ee kubbaa miilaa wantoota ispoortiidhaan wal qabatan kana kan hin ta'e wantoota garaagaraa keessattuu walaloo waa'ee jaalalaa fa'aa walaloo waa'ee bakka gootaaf kan walaleeffame akkasuma biyyaafillee kan walaleeffame kana gabaabumatti wantoota adda addaa dubbisuu ni tola jechuudha. Akkasaniin isiniin jedha waa'ee hiriyaa har'aa isiniif hime isin ga'a jedheetiin yaada. Irra deemuudhaan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Maatii Horoo TV Hamad Horoo TV baga nagaan dhuftan anaa dhufu akkuma dhuftaniin like share gochuu hin dagatinaa comment illee nuu kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha hayyee hiriyaa maaltu fide gara mana Hamad Horoo TV walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Waan an dubbiserraa isinii qooduu dhufe jechuudha. Dhiifama waliini ani isinirra beektudha isiniin jechuu qootii miti ammootu waan an dubbiserraa isiniifirree qooduu dhufe jechuudha. Waa irraa barattu laata jedhee waan an yaadeef jechuudha. Malee isinirra beektuu ta'eeti miti jechuudha. Gabaabumatti hayyee wanta irraa barattu jedheetii yaada. Anuma waliin turtii taasisaan isiniin jedha aga xumura qophii kennaatti hayyee hilmatu abbaa koo waanaa kenne jedhee gaafate jechuudha. Hilmatu abbaan waanaa kenne jedhee gaafate jechuudha. Yeroo baay'ee gaafata ilma koo maal sii kenne jedhee gaafata. Waama qabdurraa naa kenne jedhee haasaa godhee gaafatee jennaan waan ani sii kenne hin fudhattaa jedhee gaafate eeyyee jedhee maarree qanqala kana keessaa waa afurtu jira fudhuu gurguradhuu jedheen. Eenyu abbaan hilmoodhaan qanqala kana keessa waa afurtu jira fudhuuti gurguradhuu jedheen. Wanti afran kun maal isinitti fakkaata? Walumaan kan ilaallu ta'a. Ammallee turtii keessan nu waliin taasisaan isiniin jedha. Wanta afran kana keessaa tokkoffaa irratti kakuu, lammaffaa dhara, sadaffaa jibba, afuraffaa dhugaa kenneef jechuudha. Ayyee kan afran erga kenneefi booda mucaan gara gabaa fidatee kakuu namni bitu jedhee lallabee jennaan naggaadee lafa bu'uu dhokkitee fixxe. Isa fixee dhara namni bitu jedhee lallabee warri izirii hojjetan itti jiganii bitatan. Ammallee fixee jibbaan namni bitu jedhee lallabnaan dubartoonni masaanuu qabdu itti jigdee gabaa horiituu bitattee hooltee. Ammallee fixee dhugaa namni bitu jedhee lallabee nama irraa bitu dhabee fudhatee galee jennaan akkamitti galte hilmoo koo jedhee gaafate. Eenyu abbaan waama hundaa gurguradhee dhugaan qofti afte jedheen jennaan hilma koo dhugaan hin gurguramu hin bitamu bakkumaan naa deebisii jedheen jechuudha. Abbaan dhugaan hin gurguramu hin bitamu naa deebisii jedheen irraa waa hubatti jedheen yaada. Yoon dogongora qabaadhallee na of galchaan isiniin jedha.
Ani waa barreessuu ni danda'a isinii jechuu miti wanni dubbisarraan isinii qoodaan isin jedhe malee jechuudha. Kanarraas waan hubattu jedheetiin yaadaa yoo dogongorina of qalchaan isiniin jedha. Barreeffama kanarraa waan irraa hubattan osoo komentii jala nuu keessanii waa bareeda jedheetiin yaada maaliif kana jette hiriyaa maaliif komentii siif kennaa nuun hin jedhinaayi maaliif komentii keessanoo nuu keessan wanta bareedaa nuu keessan itti fufnaa jechuudha. Haaluma kanaan waan baranne walii qoodu waan gaarii ta'e irraa fudhattanii waan gaarii hin taane immoo numaaf dhiistanii isiniin jedha. Namni waa tokko kan dubbatuuf akka irraa barannuufi akkasumas akka walirraa barannuufi waan ta'eefuu jechuudha. Akkasumas immoo yaada kanamootu wantoota dubbisnerraa yeroo baay'ee osoo kan waliif qoodnu ta'e waa hedduu irraa baranne jedheetiin fudhadhaan akka yaada dhuunfaa kiyyaatti isiniin jedha. Yaa uummata qashti mee kanarraa maal hubattan ilmi abbaadhaa waa afur kenneefi waa mara gurguratee waa tokko qofa isa afee kanamootu fudhatee gara manaa deebi'ee abbaan illee naaf kaa'ii jedheen jechuudha. Maal irraa hubattume isa sinumaa afaan dhiisa sinumti ofii keessanii of gaafadhaate ofumaaf keessanii deebifadhaa. Wanta irraa hubattan ammoo nutiif komentii jalatti nuuf ka'a. Komentii keessan hedduu nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Maaliif waan gaarii onuuf barreessitan irra caalatti akka nuti hojjennu yookaan ammoo wanni dubbisnerraa akkasinii qoonnu akkasuma nutillee waan adda addaa ammoo waan sammuu keenyatti nu dhufe barreessine akkasini finnu nu taasisaa jechuudha. Gara biraatti ammoo qeeqallee yoo qabaattan waan dogongora kennallee yoo nutti himtan irraa fooyyessinee akka gaariitti isinii itti qophoofne isiniitii dhufna jechuudha. Kanumaaf komentii nuu kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha irra deebiidhaan ammallee nu waliin turaame waa xiqqootti isinii dabaluu laata yoo isinitti tolee isinii jechuu kooti dhiifama waliini. Ani nama beektu miti irra deebiidhaan. Gisee horseen tan ammootu laayifii tuquu hin dagatinaa akkasumas sheerii hin dagatinaan isiniin jedha. Galatoomaa waan waliin turaa jirtaniif turtiin waliin taasisaa jirtaniif irra deebiidhaan galatoomaa isiniin jenna. Bakka Hamad bu'ee mana isaa dhuunfadheen jira guyyaa har'aa gabaabumatti galatoomaa isiniin jedha Oromootiyya. Ayyee maal isiniin jedhu immoo maal akka isinii dabalu feetan. Waan dubbisarraa akkuma isinitti meeni barreessuu walaloo akkasii kana hin danda'u waa dubbisuu dandeettiin qaba malee isiniin jedhee jira. Silasi ayyee silaa qaata dhumaa akka diinni yaadeen dhaloota akka baratu jedhee ture taaddan. Qaroo gameessa dhiiraa nu dhabsiifte gadheen seenaa rirmi hin nyaatu jedhe ture haceen iccitii saba eegee diina raasee yaaddoon waraqaa ciree nyaatee hajii adamsooddoon waan baraa hin beekamu barataan ka'uuf dhiimaa jedhee ture nuuf himee hayyichi eenyuun fakkaata hayyichi mootii Jimmaa. Uummata qashtii akka sa'aatii kanaatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa qophiin ana waliin qabnu asumarratti akka goolabuu isiniin jedha. Gabaabumatti yoo balleessaa qabaanne ammootu nu of kalchaa yoo dogongorallee qabaanne nu of kalchaa isiniin jenna. Akka sa'aatii kanaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jetti hiriyaanii galatoomaa hundi keessanuu nagaa keessanuuf turaa.